Tole baga nagaan dhufte siin jecha maqaa kee guutuu biyya irraa dhufte. Baga nagaan nu eeddan jedhaati maqaan kiyya Soofiyaa Kadiir jedhama. Kan irraa dhufe Mojoo waan Waaqayyo naa godhee dhugaa ba'uuf dhufeera. Maal taatee turte? Ani wanti ta'ee ji'a jahaffaa keessa dhufe bara 2002 jechuu na dhukkuba ture baay'ee daama kana ulfaa garaa kana keessa na waraana uffaa keessa gadi na waraana TV ifa fayyinaa ilaaleet asii bushooftuu dhufe haga dhufetti namni Waaqayyo geetawun miru na laalaniiti koottu maal taate naan jennaaniin na dhukkubee tureera jedheeni maali manni yaalaa maal siin jedhe naan jennaan manni yaalaa bishaan dhugi naan jedhanii jedheeni jennaan ati ulfaa miti naan jedhan achi ulfa'ee jedheeni ulfa ji'a meeqaan naan jennaan ji'a 8 seenaaraa jedheeni achi booda garaa harka kan kee garaarra godhadhu naan jedhan harka kiyya garaarra godhadhee ati bilisa naan jedhan bilisa jennaan aamiin jedhee fudhadhee galee galeetii sanbata diqqaa baritti halkan keessaa mucaa kana erguma ulfooftee si dhukkuba moo duraan si dhukkubaa ture si? Durumaanuu na dhukkuba ture egaa ulfa ta'e baay'ee bakka natti jabaataa ture garaa uffaa kiyya keessa baay'ee tokko na waraana ture uffaa kiyya keessa jechuudha. Si waraana si dhukkuba jechuudha. Kanaan mana yaalaa dhaqxeetta? Mana yaalaa dhaqee manni yaalaa bakka hakimii qorichas naa kennanii qorichi soomaa naa godhuu hin dandeenye. Furmaata argachuu hin dandeenye. Isa booddee gara waldaa ifa fayyinaa kanaa dhuftee jechuudha. Yoo addana dhuftu namni Waaqayyoo jecha maaliis irratti dubbatan achi as baasanii jecha maaliis irratti dubbatan? Jecha bakka amma eessaa dhufte naan jennaan Mojoo dhufee jedheeni maal siin jedhani manni yaalaa maal siin jedhe jennaan bishaan dhugi naan jedhanii jedheen jennaani ani yeroo sanii fi sodaadhee ana addisillee dhufeellee hin beeku iddoo kana. Musliima turte jechuudha? An musliima ture amantaan kiyya. Tole isa booddee fuula duratti baasanii sirratti dubbatan jechuudha? Narratti dubbatanii ati bilisa naan jedhan. Ati bilisa naan jedhan harka kan kee garaarra godhu ati bilisa naan jedhanii aamiin jedhee fudhadhee gale. Erga gaafa namni Waaqayyo sirratti dubbateeti ati nagaadhuma keeti jechuudha? Nagaa bakka an nagaa kiyya achi booda daa'ima kana siin ciniisifadhee an bilisaan da'ee maqaan isaa sama maqaan daa'ima kiyyaas bilisa maqaan isaa ta'u. Maqaa mucaa keetillee bilisummaatti moggaafte jechuudha? Bilisummaatti moggaaseera. Kana naa godhee gooftaan haa ulfaatu maqaan isaa. Ani wanti jedhu nagaan as malee fayyinni hin jiru. TV ifa fayyinaa bishooftuu dhufanii hunduu fayyuu qaba jedhaaniin. An hundaafuu jechuudha karaa Iyesuus Kiristoos malee fayyinni hin jiru. An ofirratti waan argeefi anini baay'ee dhiphadhaa tureeraan dhibee kanaan jechuudha kalees kanas dhibamee tureera kanaafuu waan hundarraa bilisa ba'ee hunduu dhufeef bilisa haa ba'u jedhaaniin. Tole atamma namoota akka kee atamma kunoo musliima keessaa kunoo dhuftee gooftaa argitee jirta harka Waaqayyoo ofirratti argitee jirta dhuguma Yesuus Kiristoos fayyisaa akka ta'e argitee jirta mee namoota akkasiif illee dhaamsa maal qabda? Ani dhaamsi namootaaf qabu karaa Iyesuus Kiristoos malee fayyinni hin jiru koottaatii fayyaa Iyesuus Kiristoos kalee amantan namaan hin jedhu inni addas oo'aadha madaan isaa hin fayyina hundi isaatu hin fayya fannoo isaa warri ilaale hunduu fayyina hin argata jedha. Dhuga-Baatiin biraan qabu dibatuma kana waa'ee dibata lafa kanaa fudhadhee galeerra dibanni kun waan baay'ee na fayyadeera dibanni kun haguma dayeeti daa'ima kana ji'a 2 guunne bakka guyyaa faasigaasan jechuu aduu faasigaasan garaan kiyya kun na baase baay'ee tokko na mure garaan kun baay'ee tokko na muraa ture dhiigas makatee na baasa ture na teessisa gadi jechuu na teessisaa garaan kun baay'ee na dhukkubee ani bakka ani Iyesuus Kiristoos qabadheera amaneera inni na fayyisa gooftaan hakimii dhaquu hin qabu qoricha argachuu hin qabu mana yaalaa hin deemu ani fayyinni argadheera fayyuu qaba dibata kana dibadhee fayyuu qaba jedheeni dibata kana osseenaa bishaan dhugee bishaan irratti cobsadhee burcuqqootti bishaan buufadhee bishaan dhugee
bishaan kun dhiiga Yesuus Kiristoositti naa geeddaramuu qaba. Dhiiga Yesuus Kiristoositti fayyuu qabaan jedhee amantiin hin dhugee bishaan kun naa ta'e dibanni kun naa ta'e na keessaa waan addaawatu na keessaa ba'ee urga sanii garaa kiyya kaqara keessa garaa kiyya na muramu keessa gadi na ulfaatu yoo taa'u keessa na waraana yoo ficcaaniif gadi taa'u gadi na waraana ture amma bilisa isarraallee bilisa bayan. Sarraallee bilisa baate jechuudha. Isarraas bilisa ba'ee daa'ima kiyyas kunoo kan hangafa irraa bakka ficcaanuu sanii wanti adiin akka malaa wayii baa ture. Mucaa biraa kan qabdu jechuudha. Mucaa biraa isa sanirraa wanti adii wayii qaama ficcaaniitiin baa ture maqaa Yesuusiin narratti hin hojjettu jedhee dibata kana itti dibee achumaan irraa bade bakka. Daa'imni keessa illee bilisa sii ba'e jechuudha. Bilisa naa ba'e eebjuun kiyyas halkan akka hojiitti bakka bula ture gisee gooftaan fudhanne eebjuun kiyyas amma bilisaa wantuun uumaan eebjadhu waan bakka waan gaarii malee misraachoo gaarii malee halkan bakka eebjuun kiyyas bilisa ba'e nin sodaadha ture dura bineensatu na ari'a ture ani jechuun bineensatu na ari'aa fiigee jalaa ba'uu hin danda'u an bineensa kana jalaa jechuun ba'uu hin danda'u halkan na ari'anii. Alaatatu na ari'aa amma karaa Yesuus Kiristoosiin bilisa argadhee bilisa ba'ee fayyina argadhee hunduu koottaa fayyaa jedhaan.